Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafune hordoftoni Oro Sport TV akkasuma ilmaan Oromoo hundi keessanoo ani ifaadha Oro Sport irraa akkam jirtan nagaa qabdani ani nagaa fayyaa arra wanti qabadee isin dhiyaate warrootan Samsung Galaxy fayyadamtan hunda akkam goonee application tokko malee footoo fi viidiyoo akkasumas faayila keenya silkii teenya irratti dhoofachuu dandeenya isa jedhudha. Application tokko osoo hin fayyadamne photos, videos, faayila adda addaas dhoosuu akka dandeessu si garsiisaa jechuudha. Step-stepidhaan qaba. Step isaa sirriitti ilaalaatii hordofaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaa dhuftan baga nagaan dhuftanii siin jenna. Gaa subscribe, like, share faayiboottan keessaniif share gootanii akka namni hundi argee jechuu waan kana irraa fayyadamu barumsa babbareedaa fi akkasuma waa'ee hedduu nama fayyadu asirratti waan dabruuf akka irraa fayyadamtaniin isiniin ja'a. Egaa karaa barumsa keenyaa hoggaa dabarru Ano akkanatti seenaa fakkeenyaaf amma footoo wayii haalaalu yookaan viidiyoo wayii haalaalu ano silkii irra ka jiru fakkeenyaaf mee viidiyoo foldera Oro Sport ka jiru kana keessa haalaalu Oro Sport kana haalaalu viidiyoo dhacha keessa jira akkamitti akkan isa san cufu laalaan hordofaadha faayilaa keessa deemtanii faayil ka jiru sanbooda internal storage ka jiru jalatti deemtanii sanbooda akkanatti gaduu deemtee Oro Sport yookaan foldera footoon sun maqaa footoo saniitiin jiru yookaan viidiyoo saniitiin jiru barbaadda Oro Sport dha. Oro Sport bifa kanaan argita. Oro Sport kana yeroo tokko qo'attu waan achi keessa jiru viidiyoo nan agarta tokko sadeen sanarra tokko tuyita setting kayyoo jala deemta setting booda show hiding file isa kan ni cuftaa jechuudha. Akkasitti kan booda duuba deebita yeroo takka san booda Oro Sport folder Oro Sport irra deebita garoo takka akkatti qaqqabdee teessaniiti bifa tanaan ogosii fide san booda tuqaa sadeen achi gubbaarraa tananii tuyita san booda rename isa ijoo kanarratti yeroo takka ni cuqaastanii ergasii akkasii fida waan takka osoo irraa hin eeyinetti jechuudha. Kara duubatti achoo deebistanii mallattoo tana kara duubatti kara jalqabattee jechuudha. Erga deebistee dhuftee tuqaa qofa tuqaa takkitti qofa itti hidhaatee okay teeni okay rename gootaa jechuudha. Akkanatti maqaa qayyartaa amma folderri kun hin jiru dhabamee jira silkii sana keessatti jechuudha dhokatee jira jechuudha. Ono foldera kana mee ilaallu gaalarii kana keessatti deebinee ono hin jiru jechuudha. Reefu as ture amma hin jiru folderri sun jechuudha. Egaa mee kabiraattis cufnee ilaallu fakkeenyaaf amma Facebook foldera Facebook jiru kana keessa ilaallu amma footoo dhibbaa keessa jira isa kana cufu akkuma reefutti faayila keessan jala akkasii deemtanii faayila keessan my file ka jiru jala deemta internal storage as jala deemta san booda gadoo deemtee foldera san isa keessa argita foldera footota kana keessa argita san booda hono Facebook ka jiru ni argita Facebook keessa hono suuronni ni jirani suurota ana tuqaa sadeen tanaan reefu cufnee jira waan ta'eef yookaan tuqaa sadeen tanaan feesu foldera kana qaqqabneetuma teenyanii ammaan ta'a. Reefu waan tuqaa sadiin sittingiidhaan foldera cufna jiru ammas jala deemnee akkuma reefutti hono tuqaa sadeen sanii rename goona Facebook raajoo kana duratti as deebisnee akkasuma cufnaanii akkasuma foldera keessan kafeetan hunda bifuma tanaan godhuudhaan cufuu dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanallee rename jennaan dhabamee jira foldera kun hin jiru laala. Oho badee jira jechuudha ammaan tana yoo deebinee ilaalle foldera kana mee gaalarii keessaa ilaallu yaa'u gaalarii keessa hono hin jiru bifa tanaan dhabamaa jechuudha. Dhokatee jechuudha abbaan fedhe gaalarii teessa yoo gabbanillee foldera isa keessan san arguu hin danda'u jechuudha. Akkamitti deebisnee isa jiru immoo akkamitti ilaalla deebisnee yeroo ilaaluu feete foldera hankee kana hono bifa tanaan faayila isa deebistee internal storage isa fedheete booda bifuma reefu si garsiisaniin waan takka osoo hin tuqin ammaan tana jechuudha foldera san baasuu yoo feete akkam goota folderoonni sun amma as keessatti hin argaman dhokatanii jira waan ta'eef as keessa barbaadaa ooltellee folderri sun hin mul'atu jechuudha waan ati arguu dandeessu miti jechuudha as keessatti. Kanaafuu banuudhaaf akkam goota tuqaa sadeen reefu akkuma faayila ol seenan tuqaa sadeen san goote sitingii isa ijoo kana jala deemta sitingii kana erga goote booda shaawu kareefu cufne san amma ni banna amma gubanne booda
folderoonni sun ni dhufanii jechuudha ammaan tana bakka as gubbatti ni deebi'anii jechuudha. Eessa keessa ta'e sanboota aguu folderoonni sun as gubbatti deebi'an illee haga maqaa sun sirreessuu ammallee oliin baan gaalarii keessatti fakkeenyaaf akka ati faayila keessa qofa sii ta'u akka gaalarii gubbatti oliin deebine akkasuma akkana goota akka ammaan tana godhe kana akkana gootama gaalarii gubbatti hin bahu garuu immoo faayila kan kee keessa siif jira mana faayila kana keessa folderii sun ni jira jechuudha. Mee foldera sanaa barbaannu eessa akka hin jiru folderii sun maqaa kama akka reefutti gootisanii jira jechuudha. Duraa tuqaa qaba sanbooda Oro Sport kayyoo sanaa barbaannu Oro Sportii duraa tuqaadha qaba. Oro Sportiin kana fuula duraa tuqaa qabu kana ammoo seente ni argatta akkatti ammaan tan garuu gaalarii gubbatti siif hin bahu akkami baafnaa watan gaqqabdee teessanii akkuma reefutti gaqqabdee teessaniifi tuqaa sadeen san gootee riineem kajoo kana gootaa jechuudha. Riineem kajoo kana erga goote booda fuula duratti achi deebisee tuqaa reefu san irratti suutatti tuqaa kana duubatti as deebistee tuqaa takkitii san qofa irraa heete san booda tuqaa takkitee raayit gooteeti riineem kajoo gootaa jechuudha. Amma folderri sun deebi'ee jira jechuudha gaalarii gubbatti illee ni mul'ata. Mee kaan illee haa baafnu baatuma tanaan kaan illee folderri bakka gandoowwan bakkuma reefu seentanii cuftaan san keessatti argama. Mee fakkeenyaaf mee amma kaan si agarsiisuu dura kaan hin cufne dura kaa Oro Sportii kana Oro Sportiin deebi'ee jira jechuudha. Oro Sportii deebi'ee jira jechuudha. Oro Sportii deebi'ee jira asirratti akkuma ilaaltee agartu kana deebi'ee jira jechuudha. Kaan illee mee haa deebisnu akkasumatti faayila jala deemtee faayila jala deemtaa akkuma reefuttee jechuudha. Faayila jala deemtee booda foldera footoon keessatti walitti qabamu jala deemtaa. Foldera footoo kaata keessaa qabdu jechuudha. Foldera sun bakka jiru DCIM kana keessatti yaani footoon Samsungii baay'inaan as keessatti waan walitti qabuufi sanbooda Facebook kun isa kana tuqaa duraa qabu kana rename kajoo qabdi jettee rename ergoota akkuma kaanii ta'e jechuudha. Garaagarummaan qabu akkasitti dura tuyitee tuqaa sanarraa heexee sanbooda okay teeni rename gootaa jechuudha. Hunoogaa bifa tanaan deebi'ee jira jechuudha. Yoo tuqaa dura qofa gootee kadhiftaate gaalarii gubbatti hin bahu jechuudha. Amma immoo gaalarii gubbatti ni baha jechuudha akka duraan deebistee waan jiruuf hunoo folderri reefu ka Facebook footota Facebook irraa sun akkasitti deebi'ee jira jechuudha. Egaa viidiyoo kana laaltanii akka irraa fayyadamtan abdiidhaan qaba. Egaa viidiyoo kana saayiboota keessanii share gootanii akkasuma viidiyoo kana warreen beeytanii warreen hin beeyneef ni fayyada jeetii yaada itti fayyadamaadha. Akkasuma subscribe like share godhuudhaan YouTube kana guddisni asirratti barumsa gaggaarii haa waliif dabarsinu isiniin jaa. Akkasuma gaaffii kategorii qabdanis karaa komantii as jalatti komantii gootanii gaafachuu dandeessanii hedduu naaf galatoomaadha. Haga viidiyoo biraa qabadhee walitti deemuutti nagaan naaf turaadha.